Akkam jirtan dhaggeeffattoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muukassi faana turaan ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee keessatti waraanni PP shaneensin keessa jira jechuun qotee bulaa doorsisaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Harxummaa keessatti PP'n uummataan shaneensin keessa jira jechuun doorsisaa jiraachuun barame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee keessatti mootummaan bilxiginnaa shaneensin keessa jira jechuun qotee bulaa doorsisaa jiraachuun dhaga'ame. Akka gabaasni nu gahee ibsutti Harxummaa keessatti milishoonni gandaa qotee bulaan kottaa shanee lolaa jechuun yeroo ganda irra deemanii ajaja dabarsan qotee bulaan Harxummaa akka jiruun uleef qottoo qabatee bakka milishoonni itti yaaman sanitti walitti yoo qabaman tokkoon isaanii kan qawwee qabu keessa kan hin jirre yoo ta'u milishoonni bilxiginnaa maali qawwee hin qabdanii jechuun yoo gaafatan qotee bulaan Oromoo kun qawwee duraan qabnu mootummaan nurraa guuree jira waan ta'eef hin qabnu nuti kan qabnu kana ammatti nu irratti argitan kana jechuun deebii laataniifii jiru. Milishoonni bilxiginnaa gocha isaanii kanatti aaruun kan ofirra deebi'an yoo ta'u sababa aarii kanaatiin hariiroo Affaarii fi Oromoon Harxummaa waliin qabu adda kutanii yeroo ammaa kana konkolaataan tajaajila Harxummaa irraan akka naannoo Affaar daallifaagee hin buune ugguranii jiraachuu dubbatu maddi keenya gabaasa kana nuuf laate. Sababa hariiroo Oromoof Affaar addaan kutan kana yoo gaafatan shaneen gammoojjii Harxummaa waan dhuunfatee jirtuuf haga loltanii balleessitan karaan kun hin banamu jechuun hawaasaaf deebii laate mootummaan bilxiginnaa kuni. Oduma fakkaatuun godinuma kana aanaa Dawaa Caffaa ganda Hidiraa jedhamtu kan Qalloo irraa kiloomeetira tokko irratti argamtu keessatti abbaan qabeenyaa tokko mootummaa waliin tahuun mana qotee bulaa Muhee Aayyaa jedhamu akka diiganii jiran jiraattonni madda nageenyatti himani. Lafa bishaan oowwaa maddisiisuu kan aartuu jedhamee waamamu irratti abbaan qabeenyaa kun achitti bakka bashannanaa ijaaruuf mootummaan waliigalee qotee bulaa naannawa sanii poolisii idilee fi poolisii federaalaa itti bobbaasuun kaan akka achi deeman doorsisuu kaan mana irratti diigaa jiru jedha maddi garasii dubbisne. Namni guyyaa har'aa manni irratti diigame kun Muhee Aayyaa yoo jedhamu abbaan qabeenyaa kun waan sodaateef maqaa shanee jedhu itti maxxansanii ji'a 2 dura akka hidhamu nama godheedha. Muhee Aayyaa ofiif mana hidhaa keessatti osoo rakkatu maatiin isaas manni irraa diigamee muka jalatti hiraarfamaa jiru. Qotee bulaa aanaa Dawaa Caffaa kan akka lafa waladdee gobboyyaa fi kan kana fakkaatan irraa yeroo dheeraaf kan buqqisaa turan ta'uun beekamaadha. Waraanni faashistii Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoo ta'uu isaanii qofaaf ajjeesuun cimee itti fufee jira. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni faashistii Abiyyi Ahmad uummata nagaa ajjeesaa jiraachuun dhaga'ame. Waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu ilmaan Oromoo badii takka malee rasaasa itti roobsuun ajjeesuu kan amaleeffate yoo ta'u Oromiyaa bakkoota garaa garaatti uummata nagaa jumlaan ajjeesaa jiraachuu irra deddeebiin isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Guyyaa kaleessa jechuun gurraandhala 28 bara 2022 waraanni bilxiginnaa kaaba Shaggar Ona warra Jaarsoo keessatti namoota 5 ajjeesee jiraachuun dhaga'ame. Godina kaaba Shaggar Ona warra Jaarsoo keessatti waraanni bilxiginnaa kufaatii irra jiru kun ilmaan Oromoo maqaa shanee gargaartuu kan nyaachiftu jedhuun sobaan yakkamanii namoota 5 rasaasa itti roobsuun ajjeesanii biraa deeman jedhu. Namoonni rasaasa farra Oromummaa kanaan badii takka malee ajjeefaman kan ammaaf maqaan nu geessaan armaan gadii kana. Tokko Darajjee Girmaa Tolasaa Tafarii kan jedhamanidha. Namoonni kun badii qabaatanii osoo hin taane Oromoo ta'uu isaanii qofaaf yakkamanii ajjeefaman jedhu maddi keenya gabaasanuuf laate. Ilmaan Oromoo kaaba Shaggar Ona warra Jaarsoo keessatti argaman haala akkaan ulfaataa keessatti argaman jedhu. Waraanni faashistii Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoo jumlaan yoo ajjeesu kaan mana irratti gubuun mana maleejii godhee kan hambisaa jiru ta'uun beekamaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa waraana bilxiginnaa haleelaa jiraachuun dhaga'ame. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa waraana bilxiginnaa haleelaa jiraachuun dhaga'ame.
waraanni bilisummaa Oromoo waboo zoonii kibbaa Cibra madda albuuda bitootessa tokko bara 2022 godina Gujii lixaa aana dugda daawwa ganda Himma Kinshoo jedhamutti tarkaanfii guddaa waraana bilxiginnaa irratti fudhateen tika bulchiinsaa fi nageenya aana dugda daawwa kan ta'e Rooba Goora hanquu dabalate hedduu ajjeesuun kaanis madeessu akkasumas meeshaa waraana gosa garaagaraa irraa hiikkachuu ajaja waraana bilisummaa Oromoo Cibra madda albuuda beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon golaalee Oromiyaa mara keessa socho'u tarkaanfii waraana bilxiginnaa irratti fudhatu cimsee itti fufee jira. Oduma wal fakkaatu waboon kaaba Shaggar ona warra Jaarsoo fi Ejeree keessatti tarkaanfii fudhatee magaala Osee to'annoo isaa jala galchee jiraachuun dhaga'ame. Irree fi gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii giddu gala kaaba fi kaaba lixa Shaggar tarkaanfii kaaba Shaggar aana warra Jaarsoo magaala Osee keessatti fudhateen waraana PP mooraa keessa guggussee koompitaraa fi dookumentiiwwan fi meeshaalee garaagaraa kuntaala 10 olitti tilmaamamurraa booji'ee jira. Hanga gabaasni kun qindaa'utti magaalaan Osee fi Qacamme to'annoo waboo jala galtee jiraachuun dhaga'ame. Jajjabeen waboo kaaba Shaggar keessa socho'u gurraandhala 23 bara 2022 ona Ejeree ganda Calanqoo keessatti tarkaanfii laalessaa fudhateen hedduu ajjeese gariinis madeessu meeshaa sinaayipera 2 fi bireenii 1 dugda diina irraa hiikkachuun galii moora qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Dhiiga ilmaan isheen Oromiyaa walabaan ijaaramte injifannoon uummata Oromoof. Waraanni bilxiginnaa godina Horroo Guduruu keessatti dargaggoo Oromoo tokko haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii jiraachuun barame. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni bilxiginnaa godina Horroo Guduruutti ilma Oromoo tokko rasaasa itti roobsuun ajjeesanii jiraachuun dhaga'ame. Waraanni bilxiginnaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aana Jimmaa gannaa ganda guddattuu gannaatitti gurraandhala 20 bara 2022 dargaggoo Darajjee Bakruu Waaqoo jedhamu rasaasa itti roobsuun ajjeesan jedhu maddi keenya gabaasanuuf laate. Darajjeen nama ganna 23 yoo ta'u barnoota isaa kolleejjii irraa xumuruun hojii barbaaduuf magaala Shaambuu jiraachaa kan ture yoo ta'u maatiin isaa qonnaan bultoota waan ta'aniif isa gargaaruuf gara baadiyyaa deeman jedhu. Gurraandhala 20 bara 2022 Darajjeen gara mana amantaa deemuuf yeroo inni gadi ba'u waraanni bilxiginnaa guutummaa ganda guutuu gannatti weerara waan jiruuf yeroo inni akkuma uummata kaanii jala baqatu daqiiqa 30 oli ari'anii bakka waaldaa muluu wangeelaa iftuu walaamee jedhamutti baqachuun moobaayilii fi qarshii jiibii isaa keessa ergaa harkaa fuudhanii booda achi garagali jechuun rasaasa itti roobsanii ajjeesan jedhu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Darajjeenis dhiigni isaa ergaa isaa 4 dhangala'ee booda ummatni mana amantii ba'aa turan arganii maatii isaa itti waamani. Maatiin isaas gara hospitaala Shambuu geessanii rasaasa hedduu waan rukutameef sombisaa akka malee ciccirame waan tureef dhiigni hedduu waan dhangala'eef gurraandhala 20 takka bara 2022 lubbuun isaa dabarte jedhu maddi keenya gabaasanuuf laate. Darajjeen maatii isaaf ilma hangafaa yoo ta'u hawaasa naannoo keessatti nama jaalatamummaa guddaa kan qabuu fi siyaasa tokko keessaa illee kan wahuu itti hin jirre jedhu maddi keenya gabaasanuuf laate. Gama oduu biyya alaatti waraanni Raashiyaa fi Yuukireen guyyaa 5 erga wal waraananii booda mariif dhiyaachuun isaanii beekame. Bal'ina isaa dabalataan Umar Saba waan qindeeffate qaba. Waraanni guyyaa 5 Yuukireen fi Raashiyaa gidduutti erga gaggeeffameen booda biyyootni lameen marii eegalani. Waraanni guyyaa 5 Yuukireen fi Raashiyaa gidduutti erga gaggeeffamee booda biyyoonni lameen marii eegalanii jiraachuun dhaga'ame. Raashiyaan ergaa Yuukireen weerartee guyyaa 5ffaarratti jilli biyyoota lamaanii akkaataa waraanicha dhaabuun danda'amu irratti guyyaa kaleessaa marii eegalani. Marii kanarrattis waajjirri pirezidaantii Yuukireen dhukkaasii akka dhaabbatuu fi loltoonni Raashiyaa akka ba'an gaafatee jira. Mariin kun eegalamuu isaan dura pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zeleniksiin loltoonni Raashiyaa akka meeshaa lafa kaa'an gaafatanii jiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa
oduun har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaafan daawwachuu barbaaddan Tiwiitara keenyaaf yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.